Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show akkam jirtu nagaan keenya kan jaalalaaf kan oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti isin akka qabu kan jiru qopheessaan qophii kana qophii Qaanqee Show ana Habtaamuu Lamuuti nageenyi badaadha akkam jirtu. Egaa viidiyoolee keenya torban darbe gallakkifne irratti hedduun keessan baay'ee gammaddanii nu barreessuu nu jajjabeessuu itti fuftanii jirtu baay'ee isin galateeffannaa horaa bulaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Yaada torban darbe dubbanne irratti egaa Oromoon warri koree gaafanne suni akka irratti hojjetan abdii guddaan qaba. Itti aansuudhaan kennaa Qaanqee Showtiif biyya keessaa artistii muuziqaa meeshaa taphachuu muuziqaa arreenjii gochuutti kan beekame Daawit Taaddasaa viidiyoo asirratti agartan kana Qaanqee Showdhaaf kennaa jedhee yeroo isaatti dabarsee hojjetee bareechee nuuf ergeera. Daawit Taaddasaa hedduu galatoomii horii bulii baay'ee si jaallanna Qaanqee Show kabajaaf ulfina guddaa si qabna akka ulfina nulaatti waaqayyoon ulfina siif kennu maqaa uummata Oromootiin guddaa si galateeffanna. Sanduuwwan miti artistii Oromoo kan biraa beekamaan muuziqaa Oromoo kilipii yeroo jalqabaatiif editara University Torontootti kan barate York University kan barate Abdul Malik yookaan Malik Phillips kan namni jedhamu as nu bira jira biyya Kanaadaa irraa immoo kennaa Qaanqee Showtiif kennaa bareedduu see akkasumas technical supportii Qaanqee Showdhaan gochuudhaaf meeshaa kaameeraa kana fakkaatu kennaa Qaanqee Showtiif bitee nuu kenneera Abdul Malik Phillips hedduu si galateeffannaa maqaa uummata Oromootiin kaameeraa kennaa Qaanqee Showtiif nuu kenne Abdul Malik horii bulii kaameeraa lamatti gargaaramaa naan jedhee kaameeraa lamatti gargaaramuu yeroo humna hin qabnennaan kennaa kana bitee nuu kenne Abdul Malikin nagalateeffadhaan isiniin jedha uummanni Oromoo hundi keessan Abdul Malik hedduu galatoomii boorsaa isaatii wajjin tripodii wajjin waan hundumaa wajjin guutee nutti kenne technical supportis nu gochaa jira Abdul Malik gara fuula duraatti muuziqaa Oromoo kan viidiyoo Oromoo keessatti mul'ata guddaa qaba mul'ata kee waaqayyoon galmaasiif ga'u ijoollee kee irra si'aatu shun jedha atis obboleessi keenya Daawid Horaanuu Bulaa. Egaa artistoonni gurraacha torban darbe waa'ee artistii Oromoo fi waa'ee warra gurraachaa dubbanne ammas gurraachu warra artistii gurraachaa maqaa isaanii kan dhalootaan ala maqaa masoo yookaan nickname qabu hedduun isaanii. Oromoo keessa maqaa nickname barbaadee iyyaafadhee nama tokko argadhe shamarree Oromooti. Maqaan see afaan Ingiliffaatiin kan kennameef maqaa Zibra jedhamudha. Mee artistiin kun eenyudha? Maqaan Zibra kana hiikaan isaa afaan Oromootti maal akka ta'e immoo bilbilaan artistii kana qilleensarraan qaba. Hello. Kali Asami akkam? Nagaa fayyaadha. Ana Habtaamuudha Qaanqee Showrraa. Gaaffii tokkoon siif qaba. Mr. Qoo akkam? Maqaan nickname qabdaalaan jiran maqaa afaan Ingiliffaan Zibra jedhamu. Zibra jechuun afaan Oromootti maal? Harree Didoo. Kanaaf Harree Didoo jedhee yoon su'aame natti naarta jechuudha. Natti tola. Ta'u. Fayyaa ta'e. Iyyee maqaan see Zibra yookiis Harree Didooti. Artist Saaliyaa Saabii egaa maqaan isaa nickname see Harree Didooti. Sababiin Harree Didoo jedhamtee kennameef Muhammad Sheekaatu kenneefi artist Muhammad Sheekaa Harreen Didoo bareedduu didduu daggalatti kan galte gabrummaa diddee ba'aa diddee daggalatti galtee kan jiraatudha. Kanaaf kenneef Saaliyaa Saabii gara fuula duraatti keessummaa goone gara keessanitti finna. Ijoollee lamatu karaa deemaa ture. Osoo karaa deemaa jiranii egaa hin beektu warri biyyaa jirtanii wookii jedhamu galgala barumsarraa yookaan bakka ooltanirraa gaafa aduun gadi lixxee lafti qabbanaa'u karaa irratuma deemanii waa waliin mormu karaa walakkaa dhaabbatanii tokko maal jedha namni tokko nama machaa'itti nama lama ta'ee mul'ata jedheen tokko immoo lakki nama sadii jedhe inni tokko lama sadii utuma jedhanii waliin mormanii machaa'aan tokkotti dhufe. Bitiin tanaa dhufe akka bennaan dhagaadhaa ijoollee jedha. Gaaffii tokko si gaafachuu barbaannee nu iyyamtaan nama barbaaddanne gaafadhaa jiren. Gaaffii tokko si gaafannaan waan tokko nuti sadiyyuu na gaafadhaa jiren machaa'ee jira. Abbanneetu asii waliin morkaa jirra nama tokkotti namni machaa'ee nama sadii ta'ee mul'ata jedhe ani immoo nama lama jedheeni kamtu dhugaadhaa jedheen. Kanuma gaaffii keessa jedheen kanuma barbaanna jennaan kanuma karaa walakkaa dhaabbattanii waliin coqqolaa oldanii jedheen kanuma baruu barbaanne kanaaf nama jaalaa ta'e natti dhuftanii jedhe.
deebiin keenya nu deebi'e. Har'a wanti irratti haasa'uu barbaade gidduu kana feesbuukii keessatti baay'ee haasa'amaa kan jiru waa'ee nama tokkooti. Nama tokko barreeffama namoonni adda addaa barreessan irraa dubbiseera. Nama tokko wanta hubachuu qabdanii haala qabsoo keessatti waggootii 10 asitti namoota gurguddoo, namoota aangoo qaban, namoota baay'ee qabsoo wayyaanee keessaa gara qabsoo Oromootti kan makaman. Yeroo jiroonni kun makaman inni kaan 100 fudhate, inni kaan 50 fudhate, inni kaan nama 2 fudhate, inni kaan ijoollee hojjete, inni kaan harka qullaa dhufee qabsoo Oromootti makamaa yommuu ture harka lafa jalaatiin achi keessatti mootummaa sana keessatti hojjechaa turan jedhameeti kan haasa'amaa ture. Dhugaadha. Akkuma nuti yookaan dhaabni keenya diina keessaa nama qabu, diinni keenyas nu keessaa nama dhaba jettanii yaaddure. Qabsoo keessa kana jira. Qabsoo keessaa abileen qalaramaa yeroo hundumaa unuma jira. Dhaabni tokko dhaabni riphee lolaa ta'e daggala keessa jiraatu uummata bilisoomsuuf mootummaa guddaa keessa yoo nama qabaate, mootummaa inni guddaan mana qabu jaarri maallaqa guddaa qabu paaworii qabu kun immoo dhaaba riphee lolaa keessa akkamitti nama dhabda jettanii yaaddu. Kanaaf kun raajii isinitti hin ta'in. Kan kana caalu rabbi nutti agarsiisin jedha Waaqayyoon kadhadhaa. Gurguddoon keenya gaafa isaan shulluqqanii ba'an waggaa 8 waggaa 5 6 dura kan ta'e akka lichoo bukuraafaa gurguddaan akkasii rabbi nutti hin fidin jedha kadhadhaa. Kanaaf kun anaaf waan ajaa'ibaa kan waan dinqii ta'e natti mul'atu. Sababiin isaa yeroo hundumaa akkuma diina keessaa nama qabdu diinnis si keessaa nama qabaachuun waanuma jirudha. Waa'ee nama kanaa waggaa tokkoof walakkaa dura waggaa 2 duran baay'ee qorachaa ture. Sababiin isaa waan narra ga'e waan tureefan qoradhe. Ani faranjoota irraa kitaaba 50 ol mana haayiskuulii yuunivarsiitii fi naannoo kolleejaaf kan ta'u waggaa hedduu narraa fudhatee dadhabbii baay'ee keessaa Waaqayyoon faranjoota garaa naa laaffisee hiriyoota koo waliin jiru gargaarsa isaaniitiin gargaarsa Waaqaatiin kitaaba kana fuudhee gara biyyaatti gaafan deemu koo namni kuni biyya keessatti ololan irratti hoosisutti kenna. Namni Girmaa Xurunee Darasee jedhamu kun. Leencoo obbo Leencoo Lataatu gurbaa kana ergee kitaaba fidee dhufaa jedhee haasa'e. Maaliif akka inni gara obbo Leencoo faatti ODF'tti namatti maxxanseef hin beeku. Maaliif abaa'oo hin jennee jedhee gaafa namoota gaafadhu achi keessa waan jiruuf ni beeka. Kanaaf akka tachi hin jirre bareeda. Isa kana keessa garuu hin beeku waan ta'eef yookaan immoo ijoollee gara gadii kana achumatti maxxansu waan ta'eef achitti si kaa'inaan jedhama. Waa'ee namicha kanaa ijoolleen waliin hojjetutti na himee ijoolleen waliin hojjetu immoo isa caalaa waan na beekaniif harkatti busheessanii dhiisan. Haa ta'u malee olola narratti hoofsisuu mootummaa biratti illee mootummaa Itoophiyaa biratti illee yeroo sanatti mataa gadi qabadhee wanta kana fuudhee deeme wanta ta'eef karaa ittiin ani miidhamuu fi tattaaffiin hin godhin hin jiru garuu milkoofneef. Sana booda diinni koo kun waliin beeku qaamaan suuraa isaa mareef feesbuukii irratti arge. Diinni koo kun eessaa inni hamma kana waan ani hin beekin ana caalaa beeku. Waan ani hin ejjootiin ana caalaa obbo Leencoo Lataa ofii isaaniitti egaa anatu beeka jireenya isaanii hamma tokko argeera 2001 keessa Torontootti jechuudha. Isaantu erginaan jedhee akkasittiin godhamee nama kana qorachuutti hangari taa'e. Anis hamma naa danda'ame hidda koo yaafadheen waa'ee nama kanaa qoradheen namni kun karaa lamaan akka hojjetu bira ga'een yoon dubbadde maraataa naan jedhu. Yoon dubbadde isa kanatu maraate naan jedhu jedheeman afaan koo qabadheen taa'e. Mootummaa Itoophiyaaf wayyaaneef isa kan hojjetu. Akka inni dhaaba keessaafis qeerroo keessa galee hojjechaa jiru hundumaa isaa gaafan bira ga'u maqoolii isaallee Girmaa Xurunee Darasee abbaan isaa nama akkamii shanyii maalii akka ta'e haati isaa nama maalii akka taate qabeenya inni qabu haga konkolaataa isaa taargaa isaa isinitti himuu danda'utti konkolaataa fe'umsaa isaa konkolaataa manaa isaa mana dhugaatii girooserii inni boolee bulbulaa keessaa qabu mana muuziqaa inni boolee Mikaa'el keessaa qabu
istiidiyoo mana muuziqaa mammoo dhiyoo kana piyaasaa keessatti banee qorachuuf gadi ta'e gama mataa kootiin anis diina koo sana qorachaa jiru qorachuun dirqama koo ta'een itti bobba'ee maqooleen inni qabullee abdii boombaa hindii girmaa hundumaa kana biraan ga'e. Ani gaamma yoon dubbadhe tarii hin haffiidha tarii hin maraate waan naan jedhanii mafan qadaadeen lafa kaa'ee jira jechuudha. Wanti hundumaan yeroo isaa eeggatee taatee hin ba'e har'a gadi ba'ee jira. Gurbaan kun wanta inni balleesseefis immoo warri inni har'a kavarii gochuu barbaadan gurbaa kana leenjisanii warri karaarra buusan ammas waan gochaa jiran irraa yoo qusachuu baatan informationii kan akka qabnus waa'ee namoota sanaas ni qabna. Biyyoota alaa kana keessa Ameerikaarra, Awustiraaliyaarra, Noorweeyirra hundumaa isaanii beekna jechuudha. Kanaaf hamma dandeessanitti warri gurbaa kana hooggantan ajaja keessan ammas itti kennaati dargaggoota Oromoorraa dhaabbadhuudhaan qabsoon gandaan hojjennu hin jiru, qabsoon firaan hojjennu hin jiru, qabsoon wal beektiin hojjennu hin jiru, qabsoon qabsoodha. Uummata Oromoo bilisoomsuuf biyya Oromiyaa jiru walaboomsuuf namni gadi ba'ee obboleessa isaa yoo tarkaanfatee obboleessa isaa irra tarkaanfatee waa gochuu danda'a. Kanaaf inni gandummaan deeman sun haafu warreen akkas gochaa jirtan kuni irraa of qusadhaa. Dokumentiin baay'een nu gahee jira. Waraabbiin sagalees text message'inis hedduutu jira. Waan gurbaan kun godhaa jiru beekamaadha. Waan gurbaan kun hojjechaa jiru beekamaadha. Hojii inni gochaa jiru beekamaadha. Qabeenyoliin isaan amma sitti beekunis beeknee jirra. Namoota isa booda jiranis immoo akkasuma beeknee jirra jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo irraa koorichaa kee buusii jedhaatti nuu himaa. Yoo ta'u baate garuu sagantaa qaanqee showuu torban lama booddee dhufu irratti qabannee dhiyaannaa jechuudha. Kana booddee waa'ee kanarraa kanumaan qadaadee bira darba. Fayyaanaaf ta'a. Oromummaaf hojjenna. Oromummaaf jiraanna. Kaayyoon keenya Oromiyaa bilisoomsuudha. Qaanqeen showuu qeequuf saaxiluudha. Daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee showuu caamsaa tokko gammachuu lama dhageenya. Gammachuun keenya inni tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork baatii 4 qilleensarraa oggoramtee baatii 4 qilleensarraa dhabamtee qilleensarratti deebi'uunsee gammachuu guddaadha. Koreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waan kana hojjettan galata guddaan isiniif qaba. Galanni koo dachaadha isiniif jabaadhaa. Jabaadhaa. Harka keessan waaqayyo isin haa eebbisu. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii machuma irratti nuuf tursa. Inni kanatti aansanii haasofnu waan uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf waggaa hedduudhaaf hawwaa turan. Dhaabolee Oromoo maqaa Oromootiin geggeeffamaa jiran. Dhaabolee uummata Oromootiif qabsoomna jedhanii maqaadhuma xiqqoo asiif achi jallisuudhaan dimokiraataa, bilisummaa, walabummaa jedhanii deeman kana tokko ta'u jechuudha. Waa'een kun saba baay'ee gammachiiseera. Uummata baay'ee uummata Oromoo bilisummaa fedhu, bilisummaa hawwu biratti gammachuu guddaa ta'ee jira. Dhaaboliin Oromoo har'a tokko ta'uun isaanii dhaabni Oromoo arfanuun yeroo ammaa jira jennee biyya alaa keessa jiran kun biyya alaa keessa taa'anii dhagaa wal irratti guuruu, wal arrabsuu, wal xureessuu, wal madeessuu, wal salphisuu kabajaa wal dhabsiisuurraa gara tokkummaatti dhufuun isaanii gammachuu guddaadha. Caamsaa tokko OMN wanti inni nu dabarse gammachuu inni guddaan isa kana. Dhaaboleen Oromoo akkuma beeknu waggaa 25 ergii wayyaaneen kufe asitti dhaabolee Oromoon hedduun ba'anii kufaa jiru. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhaabotii 3, 4, 5, 6 maqaa dimokiraataatiin maqaa walabummaatiin guyyaadhaa gara guyyaatti waggaadhaa gara waggaatti dhaaba bitteellachuun waa Oromoon kan ta'e amma garuu gara tokkummaatti dhufuun isaanii hojii sabboonummaa hojii nama boonsudha. Warreen kanarratti hirmaattanii dhaabolee Oromoo gara tokkummaatti fiddan waaqayyoof galanni haa ga'u isiniinis baay'ee isin galateeffanna. Galanni keenya guddaadha.
dhaabni Oromoo maqaa wal xureessuu, wal balaaleffachuu, wal arrabsuu, jaarsa walii salphisuu, diina dhiisanii walii irratti labsa kennu, waliin wal xureessuu, paaltookii, intarneetii bifa adda addaatiin kan deemaa jiru kun hafee tokkummaa sanatti deemuun baay'ee nu gammachiisa. Tokkummaan kun tokkummaa surraa duwwaa akka hin taane duwwaan soraadha. Tokkummaan kun tokkummaa waraqaa duwwaa akka hin taaneen soraachaa jira. Sabni rakkina tokko qabu, sabni rakkina tokkoof manaa gadi ba'e. Har'a maqaa adda addaa walii kenne, maqaa adda addaa kanaan wal xureessuun, maqaa adda addaa kanaan wal shakkuun dhaabbatee qabsoo bilisummaa Oromootiif walii wajjin deemuuf mallattoo tokko caamsaa tokko walii mallatteessuun isaanii baay'ee nu gammachiise. Keeniyaa gaafa jirtu akkomodeeshinii gaafa galan namoonni mootummaa TPLF na rakkisee asis dhufanii na cinqaa jiru jedhee namni hundumtuu keezii qopheeffatee akkomodeeshinii kan galaa ture. Akkomodeeshinii keessa immoo gallee deebinee walii keenya deebinee walii wal xureessu ta'e abaluun akkana godhe faranjii tokkotu dhufe akkomodeeshinii keessa bakka jirru Oromoo jette. Alaa gaafa jirtan rakkina kanaan na mudate mootummaa Itoophiyaan na barbaada mootummaa Itoophiyaa kana na godhe nuun jettanii finnee asisin keenyeedha. Asirraa immoo deebitanii walii keessan himachuutti kaataniidha. Televezyiiniin akka asii kana miti saanduqa boksiitti hojjetanii gidaara gubbaarra jira. Saanduqa TV kana keessa isin keenyuutu tokkoon keessan hojjennee jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Wal jalaa immoo isin dhoksuudhaa fi saanduqa hojjennee saanduqa keessa isin keenyaa jette faranjiin. Rakkoon keenya har'a diinarratti bobba'uu dhiibnee walirratti bobba'uu, wal nyaachuu, wal xureessuu, wal ammeessuun sun hafee gara tokkummaatti dhufuun baay'ee nu gammachiisa. Kanaaf namoota keessummoota sadii qabadheen dhiyaadhe har'a gaaffiif deebii miti. Waan itti dhaga'ame tokko obbo Damshoo Alii jedhamu. Obbo Damshoon kuni qabsoo keessa waggaa dheeraa osoo addi bilisummaa Oromoo hin ijaaramin baroota 75 achi qabsoo keessa nama turanii erga addi bilisummaa Oromoo ijaaramee ka'anii haga xumura amma umrii isaanii kanatti qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphate. Qabsoo duwwaa osoo hin taane artii Oromoo keessatti illee walaloo fi yeedaloo barreessuudhaan artistoota gurguddaa akka Dr. Alii Birraafaa, Elemoo Alii, Saaliyaa Saamii anaafis barreessuun nama as ga'an. Obbo Damshoo Alii mee waan itti dhaga'amu waa'ee tokkummaarraa gara isaaniitti isin deebisan. Hello, Obbo Damshoo akkam jirtu? Akkam jirtu nagaa haftaa. Anaaf taamuu lamuuti qaanqee shoorraan si bilbila. Tole. Gaaffii xiqqoo tokkoon si qaba waan deeqaa lama duwwaa. Gaariidha gaa. Si wajjin wanti baay'ee yoo haasofne hin xumurru kan kee guyyaa biraa itti deebinee obbo Damshoon eenyudha kan jiru seenaa keetiif waan keessa dabarsite guyyaa biraa dubbanna. Har'a garuu kan atattama nutti ta'e akkan si bilbilu ana dirqee fi egaa nama qabsoo Oromoo kana keessa ijoollummaadhaa kaasee ammoo naa keessa jiru keessaati nama tokko guutii baroota 1972 irraa eegalee jechuu kooti. Akkuma televezyiinii OMN irratti kaleessa yookaan caamsaa gaafa tokko ilaalle dhaaboliin Oromoo 4 waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigaltee amma dhaaboliin Oromoo kun tokko ta'an akkamitti ilaalta? Maaltu haara gochisiisa waan darbeerra? Tokkoffaa yeroo isaati wanni nama gammachiisuu yeroo itti godhame kun yeroo murteessituudha. Yeroo uummanni keenya faashistii jalatti miidhamaa jiru. Yeroo kanatti jaarmoliin Oromoodhaa walitti dhufanii dhaaboliin Oromoo walitti dhufanii tokko taana jedhanii walii galuun tokkumneetii diina kanarratti bobba'ana jedhanii walii galuun waan hedduu nama boonsaati. Gammachuutu natti dhaga'ame madugatti. Obbo Damshoo gaa hedduun isaanii warrumatti waliin qabsaa waliin turteedha. Mee dhaabolii kana amma dhaaba arfan jedhame kana warra waliigaltee mallatteessa kanaa fi ergaan gabaabduun ati qabduuf dhaaba kanaaf fi qaanqee shawun si afeeraa dabarsuu fi dandeessa. Gaariidha. Dhaabsini nan qabu dhugatti mootummaan wayyaaneedha yookaanis EPRDF waggaa 50 Oromiyaa bituudhaaf Oromiyaa fi
ummatuma biyya Itoophiyaa jaarsan keessa jiru cufa bituudhaaf akeeka lafa kaayataniiti dhufanii waggaan 25 dhume. Waggaa 25 nu hafe kana keessatti dhaabbileen Oromoodhaa gadi fageessanii ilaalanii akka durattiitti walitti dhufanii osoo addaan faca'anii rakkina uummata Oromoo kana gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu kana kaasuudhaaf harka tokko ta'anii yookaan deeman taate dhugatti waggaa 25 gabrummaa diinaa irratti diriirsuudhaaf akeekkatee jiru kana hanqisuun ni danda'ama jeetii yaada. Ta duraa wanni dhaabbilee kanaaf dhaamu wanni guddaan itti duratti ilaaluun qabanii uummata Oromoo Oromiyaa kana ilaaluun barbaachisu. Uummanni Oromoo tumamaa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Daa'ima irraa kaasee hamma manguddootti dubartii akkasumatti illee ijoollee nama gurguddaa hundumaa dabalatee Oromoon rakkina guddaa keessa jira. Kuni beekamaadha. Isaanis beekanii isaan kana biratti ilaaluudha jechuudha. Gara biraatiin ammoo Oromiyaanis saamamaa jirti. Waggoota dabran 25 dabran kan gabrummaa wayyaana jalatti kufnerra yoo laalle lafti Oromiyaa saamamtee Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee wayyaaneen abbaa feeteef lafa hirtee uummata isiitiif sirra qubachisiisaa jirti. Waggaa 25 kana keessatti akkaan laalutti Maqalee irraa guutumatti Tigraay irraa buqqa'anii Oromiyaatti galuun oolan akka yoo akkanitti itti dhiifne. Kanaaf dura qabanii ilaaluudhaan uummanni keenya dhaabbileen Oromoo kan jiran kuni wanti xiqqoo irratti wal dhabuu dhiisanii haga takkittiin irra walii galuun barbaachisu. Oromiyaan haga uummata Oromoo bilisoomtee uummata Oromoo harkatti deebitu tokko. Uummanni Oromoo abbaa biyyaa akka ta'u kanarratti walii galanii akka itti fufaniin dhaammadha. Hedduu si galateeffadha obbo Damshoo. Gara fuula duraatti garuu qaanqee ishee irratti keessummaa taate maaliif waan baay'ee waan sirraa barannu jira. Karaa qabsoos ta'ee, karaa aadaas ta'ee, karaa wallee warraaqsaa artistoota keenya gurguddoodhaaf barreessite irraayis qabsoo ijoollummaadhaa kaastee keessa jirtu keessatti haala hawaasummaa biyya alaa keessatti jiraatamaa jiru irrattis waan baay'ee sirraa baranna. Gara fuula duraatti garuu qaanqee ishee irratti keessummaa goonee akkasi dhiyeeffannu waadaa nuuf galtaa. Yeroo gabaabduu keessatti ammaaf baay'een si galatoofadha. Yeroo kee qaalii irraa naa kennuu keetiif horii buli. Galatooma Abdaamu ati fi pirogiraamni keessanis qaanqee televizyiiniin galatoomi hiree tannaa kennuudhaaf nagannaa jiraadhu. Nagaatti godhame. Itti aansuudhaan keessummaan lamaffataa dubbisee gaazexeessaa afaan Oromoo, gaazexeessaa Oromoo gaazexaa biyya keessatti keessummaa qaanqee ishee godheen kanaan dura dhiyeesseen ture. Gaazexaa Seefana Balbaalii yeroo ammaa immoo reediyoo afuura biyyaarra kan hojjetan obbo Israa'el Sobbooqaatti bilbile. Obbo Israa'el Sobbooqaas waa'ee isaanii kanaan dura dubbannee jirra keessan deebi'u. Obbo Israa'el gaazexaa Seefana Balbaalii abbaa gaazexaa Seefana Balbaalii biyya keessa yommuu ture amma immoo reediyoo afuura biyyaati. Muuxannoo gaazexeessaa keessaan qaban irraa akkamitti ilaalu waa'ee tokkummaa kana mee gara obbo Israa'elitti sin deebisa. Yellow. Harka fuuna obbo Israa'el Sobbooqaa akkam jirtu Abtaamuu Lamuuti qaanqee ishee irra. Nagaa keetii Abtaamu akkam? Akkam jirtu Israa'el naguma? Nagumaa? Gaarii gaafii xiqqoo tokkoon si gaafachuu barbaade. Maa inni laata? Egaa akkumati guyyaa lamman kana dura caamsa gaafa tokko OMN irratti breaking news jedhamee dhufame waa'ee dhaabolee Oromoo arfan walii galanii yeroo jalqabaatiif dhaabni Oromoo akkasitti walii galuu kanarraan maaltu sitti dhaga'ame akka nama gaazexeessaa Oromoo tokkotti maal hubatte si jechuuf inti gaafachuudha. Gaariidha. Jalqaba gaati yommuu dhageenye waansaa footoo app waanuma wal bira dhaabatanii faranjiin footoo app jettu kana wal bira dhaabbatanii dhumas footoo ka'uuf wanta fakkaatee ture garuu isa immoo miti amma haalli isaa dhugoo
dhugaa of keessaa qaba. Olaantummaa propagaandaadhaaf wanta godhamaa jirus miti. Maaliif sababa adda addaatu jira gaati. Sababni isaa dhiiga ilmaan Oromoo akka galaanaa dhangala'aa jira. Oromoonni kumaatamaan mana hidhaatti guuramaa jira. Inni lubbuu isaa baafachuuf biyya gadhiisee bahe immoo karaa galaana irratti dhumee qurxummii fi qallaba ta'aa jira. Haala kana keessatti Oromoon wal ta'ee tokkummaa wal bira dhaabbachuu danda'uunsaa wanta guddaa, wanta gaarii, wanta eegamudha. Wanta barbaachisaa haala ammaa kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Iddoo galatoom Israa'el mee dhaaboolii arfan kana akkuma beekame dhaaba adda bilisummaa Oromoo isa durii dhaaba adda bilisummaa Oromoo warra tokkoomee jedhama. Tokkommoo dhaaba kallacha Oromiyaatii fi ODF'dha warri walii galanii. Dhaaba kanas ergaa ati qabdu mee gabaabsiteedhuma guyyaa biraa amma walitti deebinee haasofna. Ergaa ati isaaniif qabdu yoo jiraate muchumaan nu dhaamuu dandeessa. Amma gaati haalli amma keessa jirru kun haalli Oromoon amma keessa jiru kun haala ittiin wal gowwoomsamanii haala ittiin wal sossoban miti. Maa'inni dhiiga namaatu dhangala'aa jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaatti guuramaa jiru. Oromoon inni kaan lubbuu isaa baafachuuf yommuu baqatee karaa irratti galaana irratti irbaata qurxummii ta'aa jiru kana keessatti wal bira dhaabbatanii yoo xiqqaate qabsoo kana hoogganuun yoo dadhabame illee haamleetiin bira dhaabbachuu haamlee ijoollee itti tumbuhin bira dhaabbachuu danda'uun wanta guddaadha. Kanarratti of eeggannootiin wal diiginsarraatii of eeganii olola walirratti oofuu of qusachuutu irraa eegama. Oromoo diiguu osoo hin ta'in Oromoo ijaaruutu irraa eegama. Shamarraniif dargaggoon Oromoo gaaddisa Oromummaa jalatti gurmaa'anii karaa hundaa yeroo isaan qabsoo finiinsaa fi wareegama qaalii wayitii isaan kaffalaa jiran kana keessa yoo xiqqaate haamleen bira dhaabachuun barbaachisaadha. Kanatu irraa eegama jara kanarraati. Dhaamsi an qabu wal diiguutu hin ta'in wal ijaaruu, Oromoo diiguutu hin ta'in Oromoo ijaaruu yoo xiqqaate haamleetiin qabsoo biyya keessatti finiinaa jiru kana bira dhaabbachuun itti gaafatama seenaa ba'uu keessaati isa tokko. Oromoon inni biyya alaa jiru karaa hundumaa karaa wanta danda'ame hundumaatiin yommuu inni qabsoo biyya keessatti godhamaa jiru kana bira dhaabatu warri qabsoo geggeessan warri immoo dhaaba siyaasaa geggeessan immoo caalaayyuu walii isaanii tokkoomanii ilaalcha kam qabaachuu danda'u ilaalchi kan abbaati. Garuu Oromummaan kan waliigalaa wanta ta'eef isee sanarratti jechuun barbaachisaa wanta ta'eef wanta Oromoo diigurraati of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Olola irratti oofuun baay'ee oorraati of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaaf hojjechuun yeroo hundaa baay'ee gaariidha. Baay'ee wanta uummata biratti galata isaan kan wanta ta'eef kanarratti jabaatanii hojjechuu qabu wanti jedhu yaada akkasiin qaban. Hedduu galatoomii obbo Israa'el Sobbooqaa reediyoo Afuura Biyyaarra baay'ee si galateeffanna. Guyyaa biraa immoo sagantaa biraa walitti deebina. Horii buli. Fayyaa ta'e abtaamotillee. Baay'ee nagaatti jiraata. Keessummaan koo inni itti aanu qeerrummaadhaa ka'ee adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalatee adda bilisummaa Oromoo keessatti kan guddate. Fiilmii bara 1991 hojjetame yeroo jalqabaatiif fiilmii afaan Oromoo obbo Dhaabaa Wayyeessaatiin fiilmii Dukkanaan Duubaa jedhamu irratti caalii ta'ee kan hojjetu yookaan mucaa xiqqoo dhiiraa sana ta'ee kan hojjetu har'a garuu nama guddaa jaarsa ta'ee jira. Fiixaa Mootii jedhama. Fiixaan Mootii adda bilisummaa Oromoo dhalatee adda bilisummaa Oromoo keessatti guddatee muuxannoo hedduu qabu keessaa mee waa'ee tokkummaa yeroo ammaa dhaaboliin arfan kun walii galan maal jedhamee gara fiixaatti isin deebisa. Hello, Fiixaa Mootii akkam jirta? Nagaa fayyaa jirtanii? Gaarii kun Habtaamuu Lamuuti Qaanqee Shawurraa. Tole obbo Habtaamuu akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa? Nagaa galata Waaqayyoo. Oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidhaan yeroo dheengaddaa kaleessa malee darbe waa'ee dhaaboliin Oromoo arfan walii galan jedhame irratti achirraa waan xiqqoo tokko maaltu sitti dhaga'ama yookaan immoo ergaa maalii qabda dhaabolii arfan walii galan kana waan jedhuuf si bilbilee akkamitti ilaalta Fiixaa Mootiin? Waan gaariidha hedduu gammachuudha. Wanni kun rabbi dhugaa haa godhu.
waliigaltee suuraa qofa waliigaltee footoo waliin ka'uutii fi waraqaa mallatteessuu akka hin taane malee Oromoon kana yeroo dheeraadhaaf waywaachaa ture, kadhachaa ture. Kanaaf waan gaariidha. Namni duraanii komii adda addaa himatus amma komiin sun hundumtuu karaan cufamee qabsoo Oromootii fi gumaata danda'u gochuudhaaf humna tokkoon diina ijoollee keenya biyya isaanii irraa fixaa jiru, galaanatti fixaa jiru, qawween fixaa jiru, mana hidhaatti fixaa jiru, humna tokko ta'anii ofirraa dhiiban malee karaan biraan jiru. Kanaafiyyuu waan gaariidha, waan gammachuu. Namni Oromoodhaaf waan gaarii yaadu kanatti gammaduu qaba. Akkasumatti fakkaata. Baay'ee bareedaadha. Dhaamsoo dhaabolee arfan kanaaf dhaamsi ati qabdu yookaan mana Oromoodhaaf siif waa'ee kee waan dheeraa guyyaa biraa waan dubbannu jira. Ammaaf garuu waa'ee dhuma kana irratti si gaafachuu barbaade dhaamsi qabdu yoo jiraatachumaan nu dabarsuu dandeessa. Tokkummaa Oromoo jedhani Oromoon duraanis tokko ka tokkummaa dhabe isaanii ka tokkummaa dhabee Oromoon akka mataan isaa faffaca'u godhe isaanii ammas wal dhabanii boris deemanii ani waan achirraa ta'eef ani waan asirraa ta'eef akkan jenne tokkummaa isamma jedhan kana Oromoon duruu tokko isaantu tokkoo miti. Kanaafuu amma tokkoomne eega jedhanii tokkummaa hojiidhaa tokkummaa gamtaadhaan hojjetanii waa jijjiiran tokkummaa dalagaadhaa akka ta'u dhaamsa guddaan qabaa fi waan naannaa fi warroota biraa irraallee barbaadan jiraannaan hangama kiyyaan amreedii kophaa kiyyas miti namoota an wal dhaga'u hunduma ka Oromoo ta'anii dhimma Oromoo fi riba dhaban hundumaa wajjiniin nuti qophiidha. Kanaafiyyuu waan jedhan san hojitti hiikuudhaaf hojiidhaan waa mul'isuudhaaf ijoollee keenya ka biyyaa dhumaa jiran kana gumaa isaanii deebisuudhaaf waan barbaachisu hundumaaniyyuu nu qophiidha. Garuu tokkummaan kun isuma footoo waliin ka'anii tokkoomne jedhanii booddee dhaaba isaanii keessatti deebi'an akka hin taane amaanaa adaraa rabbii isaanii jedha. Yeroon darbaa jira. Bara dheeratu darbe, yeroo dheeratu darbe, wal komiidhaan, wal qeequudhaan, wal cabsuudhaan kanarraa barachuu qabna. Isteeppii gaarii fudhatanii isa fudhatan kanammoo hojiitti jijjiiruudhaaf isaan irraa iffartiin ni eegama. Haa ta'u garuu kun fiixa bahuudhaaf nu hundumatu qoodarraa fudhatee fiixa baasuu qabaa. Garuu isa jedhan kana isa amma viidiyoo fi kaameeraa irra jiru kana akka hojiitti jijjiiran amantii qabna. Akka waliin gagaarrifanne akka ammas deebanii akka mala isaaniitti bakka ofiitti hin deebine amaanaadhaan machuu barbaada maqaa uummata Oromootiin. Hedduu galatoomii fiixaa mootii guyyaa dhibii walitti deebina waa'ee irratti har'aaf baay'ee si galateeffannaa horii borii ulfaadhu nagaan jiraadhu. Galatooma maqaan keeshoo isinillee ulfaadha nagaan jiraadha. Hedduu galatooma. Waa'een tokkummaa dhaabolee keenya nu gammachiiseera. Oromoo baga gammaddan. Dhaabolee kun immoo gara fuula duraatti maaltu irraa eegama kan jedhus keessummaa qabannee dhiyaanna gara fuula duraatti. Ammaaf garuu adda dimokiraatota Oromoo, adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kal'acha walabummaa Oromiyaa jabaadhaa tokkummaan keessan itti haafufu akkuma kanaan yoo dandeessan immoo miseensolii keessanitti nuu himaa. Warra intarneetii irraa namuu arrabsaa oolanii maaloo isiniin jennaa horaa bulaa galatooma. Gosa biikuutaadhaa wal biroo adeemu Oromummaa qofaan waliifaa firoomu irra tokkummaatiin diraa manjaafa. Gosa biikuutaadhaa wal biroo adeemu Gosa biikuutaadhaa wal biroo adeemu Oromummaa qofaan waliifaa firoomu irra tokkummaatiin diraa manjaafa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaan keenya kun yoo isinitti tole laayikii dhugaa subscribe itti nu dhugaa. Sababiin kana barbaannuuf feesbuukii keenyas laayikii barbaannuuf ergaan keenya yeroo hojjennu hundumaa yoo isin subscribe gootanii jiraattan yookaan laayikii gootanii jiraattan akkuma nuti maxxansineen isin bira ga'a.
Ijoollee hiriyoota keessanii wajjinis sheerii godhaa. Yaada qabdan immoo nu barreessaa. Guddina Qaanqee Showuf yaada keessan barbaanna. Wantoota akka darbu barbaaddan, yaada irratti laannu barbaaddan, irratti mari'annu barbaaddan nuuf barreessaa. Yoo bookni gaarii ta'e malee, yoo coomni gaarii ta'e malee, salphina kirraarii firfaarii amma dabalata. Yoo rakkoo dhuunfaa ta'e malee, yoo gamtee biyyaa ta'e gurbaan lammiin xiqqeeffatee tumaroo dhorkata. Ele sibila, abidaan sila, tukab malengu batan. Beke sibila, lammi ko hundatti garani mati. Beke sibila, lammi ko hundatti garani mati. Hundu kumana jese ejera, bakka du'aan tokko homaji irreetti, obba bakkeessitti gonkumaa himatti. Egaa kamtu kamiyaa akkamii, gariin kuni garee ishii garamii, waanum shiitu walaallee walii, yaadambii koo naaf himaa amaadoo, wanti mataa midhaan qabne kuni maali. Arraagessi du'aa harkisaa, kabbayyaa jeebatu leencaa fi qeerransaa, gowwaa bishaan bira taa'ee deemuun farsa. Albaagessi garaa guutanaa, gara garee tola biyyaa madatu, bara boota mootelootu nama doorsisa. Yaadambii koo yoo dubbii intitte, gaafa gamtee nuti nu walirraa deessa. Goota Oromoo koo arooresaa lola booleeni, eeboo midhaan qabu gariiti, gaachana bittaan qabatu boole. Hubadhu lammii koo siqii namarra kami oofu, yoonu tokkummaa wal jabeeffaan, dhugaan dhokattees ta'uun Qaanqee Show.